Take subscribe. Jirtu dhaggeeffattootaaf hordoftoota YouTube chaanalii Kiyyaalati Yeroo guyyaa irraa sagantaa yookiin qophii bareedaa isiniif qabadhee dhufee jira. Viidiyoon kun waan isinii barsiisuuf jedhee fidadhee dhufe yeroo baay'ee naannoo keenyatti hawaasa keenya keessatti silkii yookiin moobaayiliin ija keenya dadhabsiisuu danda'a jedhamee waan odeeffamu ta'uusaa gamanumaa isin beeksisa. Sirriidha, ija keenya miidhuu danda'a, garuu akka nuti fayyadamuu dandeenyu akka nuti fayyadamuu dandeenyu akkaataan ija keenyatti hin miine waan isin barsiisuun qaba. Akkanumas akkasiin hordoftan subscribe like gootanii viidiyoo kan akkasiin duukaa buutan gamanumaan isin beeksisa jechuudha. Silkiin keenya akkasiin brightness qabu nan beeka, smartphone kan ta'e hundi isaanii jechuudha. Brightness kana keessatti ifi ibsaa yookiin dukkana keessatti akkamitti akka fayyadamuu dandeenyu mana isiniif ibsa. Dukkana keessatti yookiin ifi ibsaa bakka hin jirretti brightness keenya 0 yookiin dhumarra keenya fayyadamuu qabna jechuudha. Brightness keenya dhumarra keenya hin fayyadamnu taanaan carraan ija keenya salphaatti dadhabsiisuu yookiin miidhuu danda'u salphaadha jechuudha. Gamanumaan yeroo ifi ibsaa jiru yookiin aduu keessa yeroo jirutti yeroo ifi silkii keenya irratti mul'achuu diddeetti maal gochuu qabna kan jedhuu fi dhumarra kaanee fayyadamuu dandeenya. Aduu keessa yeroo jiru jechuudha. Garuu aduu keessa yookiin aduun humna olii hin jiru yoo ta'e, yoo silkiin keessan ifi moobaayila keessanii isinitti mul'atu ta'e dhumarra keenya fayyadamuu dandeenya. Yoo immoo hin mul'ata ta'e giddu galeessatti eegnee fayyadamuu qabna jechuudha. Giddu galeessatti eegnee hin fayyadamnu taanaan kunillee miidhaa ija keenya irraan ga'uu danda'a jechuudha. Gama biraatiin silkiin smartphone tokko androidii kan ta'anii iCare kan jettu ishee kana qabula. Isheen namatti waasi kan kobanaa ture mana cufee deebisee iCare kan jettu kunillee akkuma kanaaf gargaara. Iji keenya akka inni salphaatti hin miidhamneef halkan yeroo ibsaan ifi baduu dukkana keessatti akka nuyi itti fayyadamnu iCare kan jettu kana cuqaafnee ilaala fanni jijjiiru akka bifa diimataatti jijjiire, akka bifa diimaatti jijjiire. Yeroo kan akkas bannu kana gaa iji keenya akka inni hin miidhamneef nu gargaaruu danda'a jechuudha. Brightness keenya illee akkuma kan dhumarra kaannee fayyadamuu qabna jechuudha. Yoo nuti dukkanaa'e kana ifa iCare kan jedhu kana bannee gatii jirruu fi ifa keenya gara giddu galeessa brightness keenya gara giddu galeessaatti buufnee fayyadamuu dandeenya jechuudha. Kanarraa kanaaf warri silkiin keenya iCare kan jedhu kana hin qabne brightness keessanii dhumarra kaa'attanii dukkana keessatti fayyadamuu qabdu jechuudha. Kanaan achi ifa keessan guddistanii dabaltanii fayyadamtu taanaan dukkana keessatti carraan ija keessan miidhuu, leensii keessan dadhabsiisuu salphaa ta'a jechuudha. Salphaatti dhibee ijaatiin qabamuu dandeessu jechuudha. Umurii malee dhibee isinitti dhufu kana immoo ittisuudhaaf akka isinitti hime kanatti salphaa kanatti fayyadamtanii dhibee ijaarraa akka isin baraaramtan gamanumaa isin beeksisa. Qophiin har'aaf qabadhee dhufe kana fakkaata. Yeroo biraas viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan naaf turaa. YouTube Kiyyaalati Yeroo channel subscribe naaf godhaa, follow naaf godhaa, not follow, like naaf godhaa, subscribe naaf godhaa, na duukaa bu'aa, na hordofaa. Qophiin har'aaf qabadhee kana fakkaata. Nagaatti.